Engender Health-led consortium through the REACH project has also enabled communities and schools in Borana and Jimma zones to access clean water, improved sanitation, and hygiene services. This documentary highlights how coordinated action has led to healthier environments and stronger community ownership of sustainable wash systems. ዋሽ ማለት የውሃ አለ number of people ውሃ በውሃ የሚጠቀሙ ማህበረሰብ ክፍሎች አሉ እነሱን ሰርቭ ማድረግ አንዱ እሱ ነው እንግዲህ ትምህርት ቤትም የሰራውንዲንግ ኮሚኒቲ ማለት ነው ትምህርት ቤቶችን በውሃ የመድረስ አንዱ ኒድ ነው ሌላው ትምህርት ቤት አካባቢ ላይ የሳኒቴሽን ኒዳቸውን መመለስ ሳኒቴሽን ኒድ ብለን ስናስብ ትምህርት ቤቶች እንግዲህ መጸዳጃ ቤታቸው የሃይጂን በተለይ ጋር የተያያዘ ችግር አለባቸው እነሱን ሰርቭ ማድረግ ነው አንዱ ኤሪያ ከዛም ባሻገር ኮሚኒቲ ላይ ደግሞ ሰራውንዲንግ ኮሚኒቲ ብለን እናስበው ሳኒቴሽን ኒዳቸውን ፕላስ የውሃ ትምህርት ቤቱን ሰርቭ ስናደርግ እንደውም የሰራውንዲንግ ኮሚኒቲ ሰርቬይ ማድረግ ኒድ አለ ስለዚህ እንደ ደልቨሬብል የምናያቸው እነኚህ ኤሪያዎች ነው The REACH project supports access to safe water supply both at school and in the surrounding communities. Yeroo bishaan bolloo fayyadamu sana jalqabaan baay'ee namoonnis bishaan kana fayyadamuudhaan damsanii dhuguutiin beekanu daa'imnis waan fullee irratti argatte waraabnee finnee lafa keenya innaa jennu wal kaasteetii dhuddii sababaa kanaan dhukkuba garaa dhukkubsachuudhaan badaan namoota danuu du'anis ijoollee daa'iman danuutti du'aniiru. Anis immoo badaa bishaan kun dhufuu gammaduun kan koo gara caalu daa'ima waggaa 6 jechuudha bishaan kana numa bisoo hammatuun gedhu diqqa irratti bishaan kana kaasee jarkaan toon laaliin dhugaa fayyadamaa bishaan dhugaatii naannoo kana irraa xiqqoo hin fagaata bishaan dhugaatii dhabuudhaan maaliif yeroo dheebotan yeroo qulqullinaa wayitii barnootaa dhiisanii gara bishaan fiduu bishaan dhuguudhaaf naannoo garaagaraa keessa naanna'anii dhufanii wayitiin isaanii jalaa gubataa jiru. Qulqullina dhabuudhaan kan ka'e immoo barattoonni baay'een dhukkubuudhaan gabataa barnootaa irraa adda citaa turan jechuudha. Boroo namaa keessa danda'ee barbaacha bishaan asii kaanii boroo namaa keessa barbaacha dhaqaarraa waan xuraawaa dhuguudhaan miidhamaa ture dhukkubannoo qabaa ture. Kanaaf barumsi keenyas nu jalaa qisaasaa ture. Dhufnee nu as geenyu sa'aatiin jalaa deemaa ture. Dhugaatiidhaaf itti fayyadamarraa yennoo waan nutti bu'ee dhiqachuudhaaf amma barumsi keenyas nu jala darbaan jiru. Yeroo keenyas gubaan jiru barumsa keenya sirriitti barataa jirra. The REACH project supported schools to gain access to a reliable water supply and integrated school gardening initiatives to improve dietary diversity. The school gardens have generated income that helps cover security costs, pay utility bills, and support menstrual health and hygiene needs to maintain the wash infrastructure and purchase teaching aids. Biqiltuun kun akka karaa bonaatiin nurra miidhamnee fi fuul duraafillee akka hin dhaabbanne itti fufiinsa akka qabaatuu fi sanyii garaagaraa qopheeffachuudhaan hubannoo irra deebi'an waardiyaaf hin kennamaa jechuudha. Waardiyaa yookaan ammoo hojjeta eegumsaa man keessaa qabnuunillee hubannoon kennamee fi ganamaaf galgala hin obaafamaa jechuudha. Asun deebisee ammallee fuul duraafillee sanyii yeroo roobii gannaa kunam jallisiidha nagammaata ammoo yeroo bonaatti bishaan dhangala'aa qofa osoo hin taatinu roobii gannaalee yeroo dhufitti atu roobii sun hin dabarreetti itti fayyadamaa taanee akka fuul duraafillee oomishi kun itti fufu taasisaa waan jiramudha jechuudha. Students use gender segregated and improved sanitation facilities. Hand washing facilities are functional and serve students. Students actively participate through the school wash committee to generate income, to educate on proper use of toilets and their maintenance. ዋሽ ኤሪያውን በተመለከተ በተለይ የሳኒቴሽን ኒዱን ለማሟላት የሳኒቴሽን ማርኬቲንግ የሚባል አፕሮች ነው የምንጠቀመው። የሳኒቴሽን ማርኬቲንግ የሚለው አፕሮች የዳይመንድ ሚል ሞዴል አለ። የዳይመንድ ሞዴል የምንጠቀመው አንደኛ ኮሚኒቲው ላይ ዲማንድ መፍጠር ማህበረሰቡ የሳኒቴሽን ፋሲሊቲ ኢምፕሩቭ ለማድረግ እንዲሰራ እሱን ዲማንድ መፍጠር ነው። የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችን የማጠናከር ኤስኤምኢ የምንላቸው ይሄ በተለይ ኢንተርፕረነሮችንና ሰፕላዮችን የሚያቀርቡ ማህበረሰብ ክፍሎችን እሱን የማጠናከር ስራዎች እንሰራለን። The sanitation marketer engages with households to promote improved sanitation facilities. The marketer explains the different toilet prototypes available, provide estimated construction costs for each option, and links households to sources of raw materials and skilled local masons.
In addition, households are informed about opportunities to access loans from Sinke Bank to support the construction of household sanitation facilities. Gisee sana keessa rakkoo taayifoidii jiraatu kana shinti beetii kan hin bareeffateen utuu bishaan kanan argateen garaa kaasaa jira, ijoollee mana dhukkubaan akkamatti guuruu jira, waan akka taayifoidii jira, tiraakomaa jira, waa danuu qaba ture. Amma garuu erga bishaan kana galfannee shinti beetii keenya saatsaddaahannee bishaan keenya bira kaa'annee saamunaa keenya kaa'annee jennee fayyadama bareeduu fayyadaa jirra, fayyaa keenyaafis bareedduutti jirra, maatiin keenya hunduu nagaadhaan jira. Sustainable wash requires integration across sectors and stakeholders. The REACH project connected schools to water supplies, households to sanitation markets, and communities to government technical support. This multi-layered approach ensures that water flows, facilities remain functional, and hygiene practices endure beyond the project's timeline. Gorsi guddaan nu kenninu tokko uummati jabeeffachuu qaba. Qabeenyi isaa waan taateef inni kaan ammoo horeen achirraa dhaabbate sustainability isaatii fi cimuu qaba. Tikii isaa yoo hin jirre baduu danda'a. Kanaafuyyuu tikii isaa sirriitti cimuu qaba. Gamaanaallee gamgodinaallee ቴክኒካሊlee hordofamuu qaba. ስለዚህ አሁን እኛ እያደረግን ያለነው ምንድነው? በተለይ ውሃውን የዋተር ሪዘርቭ አሶሲዬሽን የማቋቋም ዋተር ሪዘርቭ አሶሲዬሽን ይሄ ቢል ሲስተማቸውን እንዲያስተካክሉ የገንዘብ የሚያገኙበትን መንገድ ማኔጅመንቱን እንዲያስተካክሉና ከዛ ባሻገር ደግሞ ባገኙት ገንዘብ እኛ ከቆምንበት ሳይሆን ወደ ቀጣይ ኮሚኒቲ እንዲሄዱ የማድረግ Safe water and sanitation are now permanent community assets. Through new water points, market-based sanitation, and household-improved toilets, the REACH project ended the daily struggle for clean water. School-led sanitation, school gardens, and strong water user associations turned hygiene into a lasting habit. Waterborne diseases have declined, children are healthier, communities now manage their own infrastructure and will sustain it.